oduu ammee qabeenyi atileet Galatee Burqaa miliqfamuuf yaalamaa jiru irratti qaama seeraatiin tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuun gabaafame. Erga jechuudha isiin sagalee isii gara miidiyaatti baafattee miidhamuu abbaa warra isiitiin qabeenya isii saamamuu miidiyaa qooddeen booda qabeenyi isii jechuudha gara adda addaatiin miliqfamuuf yaalamaa jiru irratti to'annaa jechuudha fudhatamaa jiraachuun gabaafameeti jira ammaan tana waan baay'ee gaariidha. Humni miidiyaa riqicha miidhamtootaati. Dhugatti humni miidiyaa riqicha miidhamtootaati jeetiin moggaasee jiraanii. Kanaaf jechuudha ammaan tana qabeenyi isii jechuudha abbaa warra isiitiin saamamee ture. Erga isii miidhamaa jiraachuu jechuudha qabeenya guuturraa saamamtee alatti daandiirra bahuudhaaf deemtu miidiyaadhaaf qooddee imimmaan buufteen booda guyyaa arraan tanaatis gaa federeeshiniin jechuudha federeeshiniin atileetiksii itiyoo jechuudha waliigala guutuun ibsa miidiyaadha laataniin nuti waa hundaanuu jechuudha dhuunfattis ta'ee waldaanis si wajjin jirra jechuudhaan atileetii tana jajjabeessaniiti jiran akkanatti wal jajjabeessuunis gaariidha. Qabeenya isii miliqfamaa jiru irrattis tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuun gabaafamee jira. Akkana jechuudha biitti seeraan bultu qabeenya namaa jechuudha karaa tokkotti jechuudha akka hin mo'isine hattoonni akka karaa tokko mo'isine tarkaanfiin akkanarraa fudhatamuun baay'ee gaariidha. Kanatti aansuudhaan aartistii Andu'aalam Gosaa du'a moodelistii Oromoo Qananii Addunyaa qaadhimaa isaatiin shakkamuun kan to'annaa jala oolfamee hidhaa ture arra gadhiifamuun dhagayame. Du'a qaadhimaa isaa ordofee jechuudha shakkamuudhaan poolisiin magaalaa Finfinnee to'annaa jala oolchitee turte. Aartistii Andu'aalam Gosaa kana yeroo dheeraa jechuudha mana murtiittis deddeebi'aa kan ture yoo ta'u har'ammoo gadhiifamuun gabaafameeti jira. Qorannoo jechuudha manni murtii gaggeesseen bilisa godhee baase moo mirga wabiitiin jechuudha gadhiifamee manni murtii baasee ammatti wanni jechuudha ifa ba'e takka illee hin jirtu garuu hidharraa ba'uun ammoo mirkanaawee ifa ba'ee gabaafameeti jira. Jiddumaan namoonni haaronni gama chaanaala kanaa dhuftan jechuudha mallattoo gurraatti tuquudhaan nuti dabalamaa maatii keenya ta'a saabskiraayib godhaa jechuudha. Kana booda oduuleen ta'e jechuudha kallattumaan isin bira geessi. Kanatti aansuudhaan abbaan warra atileet Galatee Burqaa to'annaa jala oolfamuun oduun jettu amma miliqxee nu geesseeti jirti. Dhugatti jechuudha yoo ammaan tana to'atamee jiraate baay'ee gaariidha. Poolisiin magaalaa Finfinnee abbaa warra atileet Galatee Burqaa isaa jechuudha miliquuf deemu to'attee oduun jettu nu geesseeti jirti. Baay'ee gaariidha. Qabeenya jechuudha biyya keessa taa'ee qabeenya isiin akkana turkaa facaaftee saamee akkanumatti jiraachuun waan jechuudha barbaachisu kun seeraa miti jechuudha. Kanaaf ammaan tana oduun ammaan tana jechuudha miliqxee nu geesse abbaa warra isii kan jechuudha isiidhaan saamamtee isaan saamamurraa jechuudha akka malee gaddaan guutamtee lallabachaa jirtu ammoo poolisiidhaan to'atamuun gabaafameeti jira. Kanaaf manni murtiitis jechuudha adabbii gahaa itti kennuudha qaba. Qabeenya jechuudha isiitis guututti irraa deebisee fi akkasuma isallee jechuudha hidhaanga tokkoon adabuudha qaba. Kanatti aansuudhaan Jeneraalli Tigraay Abaawut mormuu jechuu garee TPLF mormuu kutaa waraanaa afur jechuudha hundeessuu ibseeti jira. Tigraayii fi Affaar keessatti jechuudha kutaa waraanaa afur hundeessaa jiraachuu dubbateeti jira. Garee Abaawut dura dhaabbachuudhaan mormuudhaan kan jechuudha wanni kutaa waraanaa kana hundeesse ta'uu ibseeti jira. Dhumattee jechuudha ammaas TPLF fi gareen jechuudha Jeneraalaa kana hundeessee jechuudha waraana Jeneraala kana wal afaan deebuun amma gara jechuudha wal waraansatti kan deemamu ta'uu jechuudha ilaalamaa jira jechuudha yaadamaa jira daldaltootaan. Kanatti aansuudhaan arga lixaa hawwii guddinatti kaleessa gareen farra nageenyaa taate keessattuu tan hundooyte ummatuma islaamaatiif amantii islaamaa tana tuttuutu jechuudha quraana gubde. Maali jara namoonni akkana ammaas Harargee keessatti gabbuute yeroo jalqabaati beeka gara olii kanatti masgida ni gubdi quraana ni gubdi kana ni gubdi osoo deemtuu gara Harargeettis gabbuutee jirti jechuudha. Kanaaf ummanni Harargee ummanni muslimaa tokkummaan ka'ee garee tana jechuudha qolachuudha qaba. Hanga ammatti dhiiroo jarri kun to'annoo jala oolfamee jira. Kanaas nuuf heeraadha jenna. Callisuun taakudhootullee matarra nama baaftii ja'a akkuma ja'anii gareen tun irra deddeebiidha jechuudha tan amantii islaamaa tana tuttuqaa jirtu ammas gara Harargee lixaa gabbuudhaan Harargeetti gabbuun quraana gubde. Dhugatti tarkaanfiin jechuudha cimaan irratti fudhatamu qaba qaama seeraatii fi akkasuma pirezidaantota dhimmoota islaama Itiyoo guutuu jechuudha hanga godinarraa hanga jechuudha
federaalatti jechuudha waan kana jechuudha callisuu hin qaban. Jarana mootummaan biyya bulchu sun jechuudha nageenya dhugaa nageenya waareessuudhaaf nageenya waaraa jechuudha mirkaneessuudhaaf dursee jechuudha garee amantii fi amantii walii buusuudhaaf hundooytee jechuudha amantii namaa tuttuutotan agartee miti murtee gayaa itti kennuudha qaba. Tokko warra jechuudha nama ajjeese hidhaadhaan adabuu qabxii lamaan tana jechuudha ibsa lamaan kana baasee hojiirra oolchuudha qaba. Kana oolchinaan nageenya akka gaariitti bu'a biyya teenya keessatti. Qabxiin duraa tokkoffaani nama ajjeesuu jala muraniituma kana ministeeronni yookaan pirezidaantiin dhimma islaama Itiyoo jechuudha guutuu hanga federaalatti bakka bu'ee waan kana jechuudha kanaan nageenya buusee gara mootummaatti jechuudha xalayaa barreessee akka mirkaneessee jechuudha hojiirra oolchu godhu. Nama ajjeesuu lammaffaa nama amantii tuqee jechuudha hidhaa murtee jechuudha hidhaa murtee du'aatiin adabuudha jechuudha hanga jechuudha murtee du'aatiin hidhaadhaan adabu kunis jechuudha nageenya waareessaa lamaan kana qabxiilee lamaan kana ibsa lamaan kana baasanii jechuudha raggaasisanii hojiirra oolchinaan nageenyi ni bu'aa jechuudha. Kanaan alatti nageenyi waaraan kan bu'u hin jiru jechuudha ammatti asii jechuudha waa balleessanii achi yaanii achi waa balleessanii achi yaanii achi waa balleessan. Kanaaf kun jechuudha daran akka nama jechuudha nama kaanis kaasee miira keessa galchee walittillee nama buusee gara dhiigaa wal dhangalaasutti fiigaa jechuudha. Kanaaf nuti jechuudha wanni dhaama barbaannu majalisoota dhimmoota islaama Itiyoo guutuu fi akka jechuudha mootummaa federaalaatti jechuudha waliin ta'uudhaan mari'atanii gatta'anii jechuudha qabxiilee lamaan kana hojiirra oolchuudha. Raggaasisanii ibsa baasanii hojiirra oolchuudha. Kanaatu nagaya buusa. Oduun biyya keessaa qaban kana fakkaata karaa oduu biyya alatti isin dabarsina. Ameerikaatti guyyaa arraan tanaa kutaa Los Angelesitti hiriirri guddaan dhohee jira. Garee jechuudha biyya bulchaa jirtu paartii Tiraamp kana jechuudha kan mormitu hiriira akkuma ajaa'ibatti dhoosanii jira. Daandiirra baanii jechuudha makiinota aangoonni yaa'anii socho'anii dhagaadhaan kararra baanii ilaala kanatti tuman. Hiriirri ammaan tana jechuudha Ameerikaa dhohee Ameerikaa akka gaariitti jechuudha daran kuffisaa jira. Tiraampi namni hundi jibbee jira. Keessattuu jechuudha ammaas erga abbaa qabeenyaa addunyaatti wajjin wal dhabdee keessaas galee akkasuma erga inni jechuudha waa hedduu laaqaa jiru. Gama aangootti eegala dhufee booda yeroo duraa sobaanii akka jechuudha hawaasni filatu godhee filannoo injifate. Erga filannoo injifatee booda faallaasanii immoo waa hedduu balleessaa jira jechuudha. Waan inni balleessaa jiru kanarratti hawaasni tetteenya ineenuu jechuudhaan dura dhaabbachuudhaan mormii isaanii gaggeessaa jiran guyyaa arraan tana. Tokkoffaa dhiyeenyuma kana jechuun soba isaa biyyoota giddugalaa kana daawwachuudhaan qabeenya adda addaa guurratee qaaxarirraa xayyaara suudirraa maallaqa gurguddaa kana walitti qabachuudhaan laal ibsa jechuudha waan oduu gammachiisan as baan waa'ee gaazarratti jee jechuudha sobee waa gurrachaa ture erga jechuudha achi deebi'ee hanga jechuudha dhaabbanni namooma gamtoomaa jechuudha gamtoomanii uummata lolli gaazaa tattamaan dhaabbatu jee dura dhaabbatee mormaa ture akkan dhaabbanne jechuudha dhaabbachaa ture kunis sobee isaati. Kanatti aansuudhaan leenjisaan garee kubbaa miilaa jechuudha Manchester City guyyaa arraan tanaa kabajaa jechuudha eebbisitoota yuunivarsiitii irraa jechuudha kennameef irratti haasaa taasiseen waa'ee gaazaa waa'ee anaafisii fi maarre ja'an kanaa miti jechuudhaan akka malee na yaaddeessa qalbii na cabsa jechuudhaan haasaa baay'ee tokko taasisee jira. Haasoo akka malee miira namaa jechuudha tokko dhugatti dhimmitii gaazaatu jechuudha addunyaa guutuu tuqaati jirti garuu hanga ammatti hooggantoota yookaan aanga'oota olaanoo warra lixaatii fi lixaa kan Israa'el kana deeggaran malee silaa tarkaanfiin jechuudha Israa'el irra fudhatamu ammatti jechuudha kuchiisaa jechuudha uummata Falastiin kana bilisa baasa. Kanatti aansuudhaan uummata Falastiin rabbi bilisa baasu kanatti aansuudhaan pirezidaantiin jechuudha Falastiin Muhammad Abbas garee Hamas kana jechuudha garee Hamas akka diigamtuu waamicha godheeti jira. Kun cuunfaa oduu guyyaa arraan tanaati oduun irraa qaban kana fakkaata kan biraatti nan gawla deemti sheer duweetu kan facaasaa an keessi dhibdee oduu ammeeti oduulee guyyaa naaree jechuudha isin biraan ga'e oduulee dhugaa qofa jechuudha. Kanaaf isin ammoo dhageeffattanii sheer gootanii laayikii fi koomentii yaada qabdan yaada koomentii lan nu barreessitanii nu wajjabeessuudha qabdan namoonni haaranii gara chaanala kanaa dhuftan ammoo kallattumaa jechuudha mallattuma gurraatti harka mirreettona tuquudhaan sabskiraayib godhaan nutti dabala maatii keenya ta'aadha. Galatoomaa hirmaannaan keessatti hedduu namatti tola ji'oota ji'a lama keessatti jechuudha iiduma irratti hin banee namoota 4,000 ol seensiftanii jettan chaanala kana sabskiraayib godhaan galatoomaa hedduu galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.